Ashamaar kafuun akka moltan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduuf odeeffannoo kamisaarraa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Pireezidaantii Taayyee Asqasillaaseen xalayaa muudamaa ambaasaadarroota biyyoota adda addaa fudhatan. Pireezidaantiin Effedirii Taayyee Asqasillaasee xalayaa muudamaa ambaasaadarroota biyyoota 12 fudhataniiru. Haaluma kanaan xalayaa muudamaa Itoophiyaatti ambaasaaddara Veenzuweelaa, Aljeeriyaa, Faransaay, Gamtaa Awurooppaa, Arjentiinaa, Jarman, Naambiyaa, Afrikaa Kibbaa, Sloveeniyaa, Giriikii, Kolombiyaa fi Luugzaambarg simataniiru. Ambaasaadarroonni kunneenis hariiroo diinagdee fi hariiroo uummata Itoophiyaa waliin qaban cimsuuf akka hojjetan dubbataniiru. Naambiyaan filannoo falmisiisaa booda pireezidaantii dubartii jalqabaa filatte. Naambiyaan filannoo falmisiisaa ta'e torbee darbe erga gaggeessitee booda Neetuumboo Naandii Niid Ayitawaahin pireezidaantii jalqabaa gochuun filachuun ibsame. Neetuumboo Naandii Niid Ayitawaahin paartii uummatoota kibbaa lixa Afrikaa kan waggoota dheeraaf aangorra jiran irraa dorgoman sagalee dhibbantaa 57 argachuun pireezidaantii jalqabaa Naambiyaa ta'uun yoo filaman morkataa isaanii cimaa kan ture Paanduuleenii Itulaa sagalee dhibbantaa 20 argachuu komishiniin filannoo biyyattii ifoomseera. Neetuumboon baatii guraandhala darbe irraa eegalee itti aanaa pireezidaantii ta'uun tajaajilaa kan jiran yoo ta'u jaarraa walakkaa kan ta'uuf mana hojii mootummaa keessatti hojjetaa turan. Bu'aa sagalee ibsame hordofuun Paanduuleenii Itulaa paartiin isaanii bu'aa filannoo kenname akka hin fudhanne ibsaniiru. Kanarraa kan ka'e paartiileen mormitootaa harki caalan isaanii bu'aa filannoo kana akka hin fudhanne magaalaa guddoo Windhoek keessatti ba'uun mormaniiru. Biyyattiin bara faranjoota 1990 bilisummaa ishee erga gonfattee eegalee paartuma amma injifate kanatu aangorra jira. Sumaaliilaandii fi Ameerikaan marii tumsa waloo cimsuu irratti xiyyeeffate gaggeessan. Jilli Ameerikaatti ambaasaaddara Sumaaliyaa Riichaard Raahilii fi kumaandara humna waloo Afrikaa Bahaa Meejar Jeneraal Birihiitii Kaashmaaniin durfamu pireezidaantii haaraa Sumaaliilaandii waliin Hargeessatti mari'ateera. Marii isaaniin jilli Ameerikaa kun filannoo pireezidaantummaa Sumaaliilaandii gaggeessite dinqisiifachuun Abdurrahmaan Mahammad Abdullaahi Iroof ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Sumaaliilaandii nageenya bahaa Afrikaa mirkaneessuu fi hariiroo Sumaaliilaandii fi Ameerikaa gidduu jiru caalmatti cimsuuf mariin gaggeeffamuun ibsameera. Abdurrahmaan Mahammad Abdullaahi gama isaaniin jila Ameerikaa waliin marii ardichatti nagaaf tasgabbii mirkaneessuu fi dimokiraasii bal'isuu irratti xiyyeeffate taasisuu gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin ibsaniiru. Mariin kun ergama Sumaaliilaandii fi Ameerikaa kan mirkaneessu ta'uu horni dippiloomaat gabaaseera. Pireezidaantii Baayiden loobiitoo innaa ga'an simannaa ho'aan taasifameefii jira. Pireezidaantii Baayiden karoora daandii baaburaaf qaban ibsuuf jecha magaalaa buufata doonii Angoolaa loobiitoo yeroo ga'anitti sirbaa fi shubbisaan simatamaniiru. Imala isaanii gara Afrikaatti taasisan kanaan daandii baaburaa albuudaaf murteessaa ta'e Koongoo irraa gara dhiyaatti dabarsuuf danda'u dheeressuuf karoora qaban ibsuuf argaman. Ameerikaan hojii kana deeggaruuf liqii doolaara miiliyoona 500 fi miiliyoona 50 kan kennite yoo ta'u kunis daandii baaburaa Angoolaa keessa darbee jiru haaromsuu fi qaama marsaa jalqabaatiin gara wiirtuu albuuda Koongootti babal'isuu kan dabalatudha. Marsaa lammaffaan piroojeekticha koriidarii loobiitoo hanga Taanzaaniyaatti walitti hidhuu fi bal'isuu yaadan. Yuunaayitid Isteet qorannoo danda'amu maallaqaan kan deeggarte yoo ta'u qeeqxonni garuu daandii dorgomaa gara bahaatti Chaayinaa geessu ni dhiyeessiti jechuunis kunis piroojeekticha guutuu ni miidha jedhu. Angoolaan yeroo dheeraaf Chaayinaa fi Raashiyaa waliin hariiroo cimaa guddiftee kan turte yoo ta'u dhiyeenya kana guutuu biyyoota bahaatti dhiyaattee jirti. Angoolaan Ameerikaa waliin nageenya fi waraana irratti tumsa qabdu babal'isuu akka barbaadu pireezidaantiin ishee daawwannaa Baayiden taasisan irratti ibsaniiru. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduuf odeeffannoon kamisaarraaf qabanne kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.